Dhaggeeffadhaa. Uffata uummata Tigree kana macheem nurra gaxxanii jirtan namni keessatti maal taanitu uummata faaraa kana jechuun keessa waan afan qabne. Anaa fi haati baatee uffata uummata Tigree uffanneetuma waan uummata Tigree godhannee gurras mormas harkas godhanneetuma huccuun ilaasii jirti as jirti. Ibsaa xiyyaati nalaaleetuma sitti tolee jira uffanni kunnaan jee. Uffanni kunnaan jee. Uffanni kun sitti tolee jira jennaan jee. Inni bakka jechuun waan takka lubbuurraa yoo naan haalaan jaaladhe wanti sun yoo badaa hin ta'in uumaan hin jiru. Hayyee jedhin dhahine itti xuune. Uummata lakkuulee uummata dhadhaa ofirra kaayee deemu tokkoof kan uummata ni jiraami. Yaa boo erga guyyaan dabaree daddabartee bubbultii mana honyee na hunjee. Namni abaayaa guddaa hankuma gad uffateetuma salaata. Namni waxaaxaramee hin deemu masgiida. Masgiida keessa salaatti maqaa abaayaa gad duf gootee salaattee mana keetii gizee galtee diree keetii galtee libaanata kan kee kana jechuu. Eessa jira sa libaanaan fayyadu kun? Libaanata hiyyeessa hude sirkii irra kaayedhee jiru. Libaanata irra kaayyatee zana fataa jechuu qaba. Akkasimi. Guys, uffata Duubaayitti ajajadheeti na ergitu dan uffata kiyya waan ajaa'iba isin himu. Ana amma himuun barbaadu uffata ajajadhee na ergu yoo didanoo uffata isaanii dhiisee hin jiraaf jechuudha amma asumaaniin himaaf jechuu. Namni nam tokko asumarratti nima hun olaadhaa dhagaani. Dhiiseen jira uffata keessan. Thank you so much. Abbaan uffata isinirraa ajajee hin beeytanii isinii dhiiseen jira galatoomaa ani iida kun akkanatti kanumaan hin godhu deema iida jechuu. Hi. Guys. Ummanni Duubaay kun na ajaa'iba gis takka bar. Namni waan gurguru tokko silkii nama dubbisuu qaba. Isin galee waan tokko yoo ajajattan waan ajajattan san no kanaa miti waan nam tokko bara amma uffata tokko yoo ajajatte silkii si jalaa kaasuu qaba namni sun silkii namni si dubbisuu qaba si jalaa kaasuu qaba. Isin galee wallahi aaree tan akkas dhiisee jechuu. Wa alaikum salaam akkam jirtan? Akka gaarii jirramee akkamatti? Nagaa wala akkam nagaami? Akka gaarii jirra gaa wallahi. Maali jirtarree? Ramadaan akkam aaraa callisneetu matabachaa har'a malee. Baga nagaan dhufte welcome siin jenne ramaanii gastii keenya irraa walirraallee bannee walirraallee fagaannee jirra dhugaa dubbachuuf taana. Nin jirani isin akkam jirtan nagaami? Nu akka gaarii jirra dhugaa. Maali jirta maa viidiyoo cufatta reegisa naan dhufu Habibti banadhu malee. Banadhu. Banadhu ndee. Gaafa haadhi ofii dhuftu welcome jedhaniitu gammachuudhaan taphaan simatu malee jalaa dhokatu miti maaki. Yaa bakka fataa waliin jaashi. Maarree kottume maaki geema tokko waliin taphanna. Wallahi amma nu faana taphadhu deemi. Tokko nu taphachiisi. Angaruu taabtaabisi. No wanta duba akkamira akkanatti taphanna gastii irra walii qabdee uummata. Bunu? Ishi guys taap godhaa kan. Yeroo jalqabaati geema jalqabaa koodhaa maakii faana taphachuun jechuudha. So hundi keessan nu taap godhaa. Akkasitti teenye waliin ilaallu. Haadha biiftuu faana taphachaa jiraarra. Taap godhaa hundi keessan. Filiin fuudhamee mo'achuu qabna ishee. Taap godhaa kan. Dabilii kanarratti kenna faamilii. Hundi keessan taap godhaa. Hundi keessan taap godhaa ishee. Let's go. Thank you so much, my brother. Hundi keessan galatooma. Dabilii kanarratti kenna faamilii. Hundi keessan taap godhaa. Oh, ajaa'iba bar. Geessa akka takka ajaa'iba beekte.
يا ربي يا إسي أما برشقوة أنا أقول فورين وجمونه من كايمي أردو جي ماكي hundi keessan taaphaa godhaa Ramadan Mubarak Maki jirta? Jira wallahi. Naguma. Ya bo. Jira akam. Baga jiraatti. Topi fani keeti shani. Maal keetu? Topi fani keeti nama si ajaa'ibsiifatu jechuudha. Afaan Ingiliffaa sun ammas naagalee jira bar. Kanaaf akkas jechuudha. Maakusha. Maal? Niitoorkiin kee jira dhageessu sagalee ko. Guys, taaphaa godhaa hundi. Teessa isaati. Kudhaa horii kanatti guutaa ka. Ani moo? Onnee waadaa gubbaa teessa isaati. Guys, wal gargaara. Bicha nama taaddanis taa'ee jira. Galatoomi yaa baleessa hoo. Sana dinqisiifattaa galatoomi yaa boo. Ambara si waa laaluu jira. Keessan taaphaa godhaa. Galatarraafi. Guys, wal gargaarame. Taaphaa godhaa hundi keessan. Ayyeenan jedha rakkoon jira. Taaphaa godhaa hundi keessanis. Bana deema waan afurtamaa onnee takka kanna onnee gabdanii. Namni as jiru hundi onnee takka qabu. በጣም የሚያሳዝን ፋሚሊ ነው ያስኩት በዚህ ጊዜ ሄዱ ታታ ጎዳ ኦብሴ ገለቶን ቴንክ ዩ አዶክ ቺቶ ገለቶን ናመሰግናለሁ ፋሚሊ Milksha, thank you adoko. Taaphaa godhaa hundi keessa leesku family. Yaa akkasitti no. Niitoorkiin kiyya akkam naga guddaa beekaatu. Hojjechaadhuma dalagaadhuma jira biiftuu. Amma sagaleen koo jira simbira. Eeyyeen hin jira. Biiftuu maal taateeti yaa habibti. Wal gargaara guys. Kuma sadiyoon seenee. Galatooma family. Girlfriend fi boyfriend lameen walirratti na daba. Minanyaa beeti na daba maree ani wasinitu taphachaa rabar. No, namni waliin jirtan lameen fi sadeen waliin adabamtan akka seera mana kanaati. Yaa dirqama. Kophaa adabamuun hin jiru. So adabamuu korrammoo mamu tallee nuufaa kan. Taaphaa godhaa. Guys, kuma sadi na geessaasin sadi wal gargaaraati. Nama kuma tokkoof dhibbi ja'an kun bakka nama taa'eetuma taap qofa godhame waan biraa dhiisaayyee. Guys, taaphaa godhaa kan. Rabbuma jira akkuma sadee sana geechistanii maaki? Geeche? Galatasa. Thank you. NDT. Let's go family taaphaa godhaa kan hundi keessan. Guys, namni kuma tokkoof dhibba shanan uffata hiidaa bitattanii. Bakka isin nama guddaadhaaf irraa dhiisaa uffata. Waanuma qabdanii hiidaa oola. Maaki amma kaanya. Ati duubaa illee ati abayaa takka illee si ati qoy waa si erguun hin jirtu. Nan erga maal barbaadda? Maafan hin ergine. Si yaadachaan jirti. Maal barbaadan waa kan barbaadu. Qasaasarii nati moo qasaasarii? Kuni Maaki. Si yaadachaan jirti miti erga hojii jalqabde. Jimji. Biizii fa'aa gooti. Isaan irraa affadhi kanaaf miti. Maali? Dhuguma. Erga hojii jalqabde si dagattee miti. Iftuma. Anshin dagajaa maaki. Rakkoon qabu na dagattullee miti. Rakkoon qabu na dagattullee waadaa. Garuu mee waadaa irraa akkamitti jaalatti si qabee eenyutu dura jaala gaafatee akka himee islaa wal jaalattanii mee isin gaafanna.
Hayyee eenyutu dura jaalala gaafate? Maaki dura waada gaafatta malee nan gaafattu miti mashee. Isin lameen keessaa eenyutu dura jaalala gaafate? Giseen jiru ka gaafate ana jechuu qabare. Intala ofii gaafatte malee akkamitti waadaa gaafatti? Ati deebisi. Ecco. Ati deebisiif intala kee gaafatta malee ati waadaa akkamitti gaafatta? Inni gaabii garaa sitti uffisa. Akkasila. Seeruma kee kun seeruma jirudha. Jennee amma walitti machaa turre. Aadaadhuma keenya kan lubbu maali? Ecco intala kee gaafatta malee jaalalli mucaa kanarraa si qabeera moo akkamitti jirtu maali? No sin gaafadda waadaa sin gaafadda malee sin gaafadda maal? Maaki akkamidha? Hai waa'ee naa gaafaddu isintu naa himamoo? Akkasika. Namoonni muuf. Ndee maaki dhaggeeffatu namni tokko ni minaafsi. Taade ani ilaada kaama waan kana keessa seenii lubbu. Yaa biiftuu mee callisi gis takka. Amma isin lameen biiftuu yeegisuma takka gis takka shan hundi siifin kan na cira. Isin lameen keessa amma isin lameen nuti gaafachaa jira. Gaaffii kanam tokko gaafataniif kanam lama walirra gaafatantu jira. Dura dhiifama waliin gaaffiin ani isin gaafachuu deemuudhaaf hayyamamaadha hayyamamtuudha. Na gaafadhu maaki ani rakkoo tokko hin qabu. Ati yoo biiftuu? Siniin maaki garuu Hayyee isin lameen keessaa eenyutu dura jaalala gaafate? Yee maaki. Ati dhuunfaatti nu gaafachuu wayyu. YouTube khiyyaratti isin fiduu isin lameen kan? Yaa wayyallee malee amma dhiisi qoy suutattee nu gaafattaa dhuunfaadhaan. Anaaf ibsaa taanee isin gaafanna fakkiin isin finnee isin lameen kana. Akkas wayyaa dhiisi amma argitee dura hin beekta silaa waan hundumaati. Maal asirraa waraabbatanii guys maal goona Waan garagaraa jira beektaa. Gabiyaan keessan cufamtee gabiyaan foolootti shaqqalattan cufamtee maal godhaan isiniif yaadee kheyrii dalagadha jeetii garuu hin taane kaameraa keessan cufadhaa bitti fiddaniitti deeffadhaa. Ani garuu gaafiin qaba. Okay. Ati intala fuutee intala jaalatte ishii haadha fuulduratti akkamittiin baate gaabii tuffisteetta? Hin uffisne. Hello? Wait. Taadde nagaa dhagaatti maali taadde? Adeemitu qofa. Adooko. Kana wal goona ree erga iddoo dhaabne faamilii taaftaa godhaa kan kana nurraa kaasaa daraa dhabbi. Taaftaa godhaa una dhoskee jira. Taaftaa godhaa narraa kaasaa. Sinan akka saasara ammaa deebitu qofa. Taadde. Shaffanamni immoo garuu taap si gochuu hin danda'u giiftii si kennuu hin danda'u. Ishiin ishee midham amma biiftuun abayyaallee hin argineef amma ishiin komii dhiyeessaa artii ati gaabii hin uffisne eef yaani. Taaftaa godhaa ka faamilii. Yaa rabbanaa kushinaa seenu deema guys. Qotta kushinaa seenna. Ganaa moo maaki? Jaarsaa dawwalee waan ajajatee maal godha duba? Gizi amma silkii beekuun dhageenye. Nageenye. Kushinaa gizee dalaydanis akka zannataati dalagaa kushinaa keessa guys. Yaa yeroo hunda zannatu hin dirqama. Gizee gabbaatan qofa zannatu hin qabu. Kushinaa keessa dalaydan mazannata amma fudhachu. Guys taa'u godhaa kan waanii. Taaptaa godhaa kan hundi keessa faamilii kan nurraa taaptaa godhaati. Taaptaa bidhaan hin kaawwadhu. Hayyee guys hundi keessanuu taaptaa boora please. Please taap. Aha dhugumaa kanumatti kooshinaa galtaa lubbu. Huh?